jijjiiramni akka walii galatti hundaa'u wal qabsiiftanii isiniif maali? Waan hojjetan milkeessu. Jalqaba irra kutannoon barbaachisaadha. Aboo ammumaan jijjiirama jettee lafaa kaatee arrumaan as maccii ta'a jettee lafaa kaatee makiinaa Dubaay irraa yoo ajajje achumaan qopha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota Simbo. Qophii Simbo kenna guyyaa har'aa torbaan isin bira gahu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophii kenna guyyaa har'aa obboleeyyan tiyyaa Abdul Azizii fi Maamad Nuur wajjin qophii Simbo sagantaa bohaarsaa torbaan har'aa qabannee isiniif dhufnee jirra. Nu wajjin turaa isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Azizii baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eeydan. Torbeen kun baga torbee lakkaa'attanii guyyaa torba lakkaa'attanii egaa taatanii dhuftan. Faayizawee ni'imaa guddaadha. Torbee takka darbanii torbee lammaffaatti wal gahuni keessattuu yeroo ammaa duutii tasaa hammaattee kanatti yeroo tasa baanii achumaan hafuun hammaattee kanatti rabbiin waliin nu dachaasee daawwattoota keenya waliin wal gahuun kun ni'imaa guddaadha. Kanaafuu alhamdulillahi rabbil alamin jenneetiin sagantaa keenya haa eegalu Abdul Aziz. Alhamdulillahi rabbil alamin sagantaa keenya gaahan Simboodha torbaaniin daawwattoota keenya biraan geenyu harallee gartee bifa bareedaa fi bifa miidhagaadhaan jalqabbii isaa eegalee jira. Obboleessa keenya naaf ilgaa mana hojiillee wal baree jira gaa'ii manallee oowwisuu baree jira. Daawwattoota keenya akka sirri simattan abdii guddaa isinirraa qabna. Simatamee jira bakka jechuun simannaa bareedaa gooneef jira. Keek murre malee simannaa gooneef jira. Maashaallah jennee jira. Keekii murre bara sin turre malee. Akkasii dhiifama jechuun an keekii nyaachuu barbaadeetiin ni jira. Akkasii. Ofii yaaddeeti anaafi miti ofii yaaddeeti. If yaadeeti miti. Sumaa fi yaadee namaa fi yaadee. Waluma jalaan so'aallatan jeeti. Isaaf roobu siiftiifa. Akkanadhaan. Saniifuu akkasii inshaallahu ta'ala egaa torbeen bareeda ture. Nabiraan torbeen bareeda ture. Haalli jiru haala bareedaa keessa jira. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi keenyaaf galanni haa gahu. Wanni yaadni nu milkaa'aa jira. Karaa barbaanne deemaa jirra. Akkasuma daawwattoonni keenyallee gartee bara 2018 bara haaraa kana simatanii namni hundi bifa miidhagina qabuun bifa hamileen jirtuun karaa hojii jiru karaa hojiidhaa karaa barnoota jiru karaa barnoota namuu karaa milkaa'ina isaa deemuu jalqabee jira. Torbeen na biraan torbee milkaa'inaa jechuu barbaadeeti. Mashallah. Biroo maal fakkaatu Maamad? Torbeen wallahi Abdul Aziz akka wanta hojii ooletti natti fakkaate yeroo torbee kana ibsu kan isaatiin keessa seenteetti na haluftu jedheeti yaada. Torbeen kun alhamdulillah torbee hedduu gaarii ture. Maashaallah waan gaariidha. Mee daawwattoota keenya isin bira hoo torbeen akkam ture? Maal fakkaata ture? Maaltu haaraa? Maal milkeessitan? Maal karoorfattan? Waan jedhu isaanii dhiifna gaafii. Akkana dubbiin. Mee waan inni tokko haa qabnu. Torbee kana wajjin wal qabatee bara haaraa kana beekadhu baruma haaraa keessa jirra jechuun ji'a duraa keessa jirra. Ji'a duraan xumura. Fulbaana duraa keessa waan jirruuf jecha mee wantoota tokko haasoo nu jeetiin yaadni tokko na dhufe maali yaadni sunis jijjiiramni isiniif maali? Namoonni hedduun jijjiiramni kun hedduutu jira. Jijjiirama duniyaatii jira. Jijjiirama akhiraatii jira. Ibaada wajjin wal qabsiisee waan jireenya onnee keessaa wajjin wal qabatu jira. Jireenya immoo hojii guyyaaniitii wajjin duniyaa wajjin wal qabatu jira. Jijjiiramni akka walii galatti hundaa'u wal qabsiiftanii isiniif maali? Anis yaadaniin kan addaa, isinis yaada kan addaa, daawwattoonni keenyallee yaada kan addaa jijjiiramni isiniif maali waan jiru irratti mee maal isiniif fakkaata? Maamad Nuur irraa jalqabnu. Naafil duraan eegali. Naafil kun baay'ee waan takka waan isin gadi takka jira. Jaa kun dos jaa. Eegali bakka. Simboodha. Ulfaadhu Abdul Aziz. Jijjiiramni akkuma teette gosa addaa qaba. Jijjiirama akhiraa jira, ka duniyaa jira, duniyaa mataa irraa immoo jijjiirama qalbii jira. Jijjiiramni gara hedduu qaba. Jijjiiramni waan hojjetan milkeessuu keessatti, ibaadaa keessatti, barumsa keessatti waan hedduun jira. Jijjiiramni gabaabatti yoo jijjiiramni maal jettee na gaafatti jijjiiramni waan hojjetan milkeessuu, waan hojjetan galmaan gahuu, waan karoorfatan galmaan gahuun jijjiirama jedhee amanaan. Akka dhuunfaa kiyyaatti. Jijjiirama kana namni hundinuu akka dhuunfaattis ilaalcha garaagaraatti kan itti kennu yookaan hiika garaagaraatti kan itti kennu. Ani immoo akka yaada kiyyaatti jechuudha jijjiiramni anaaf kutannoodha. Kutannoo yeroo jedhu wanta irra jiran sanirraa fooyya'uudhaaf jechuudha. Gara fooyyettii bira kan jijjiiramtu wanta sadarkaa amma jirturraa gaarii sooni malaa garuu kan daran fooyya'aa ta'etti kan jijjiiramtu. Kanatti jijjiiramuuf immoo kutannootu barbaachisa. Kutannoon yoo jiraate tireen goota san wanta san guyyaa guyyaan irra deddeebi'aatiin waan argachuu barbaadu san jalqaba pilaan goota
jijjiirama sanii fi pilaan waan gosaniif jijjiiramtee akkaataa ta'eef jalqaba irra kutannoon barbaachisaadha. Kutannoo yoo qabaatte steepii kan kee takka jettee gaafa eegaltu steepii jijjiirama eegaltaa jechuudha. Hanga galma geessitutti jechuudha. Akkuma hamma galma geessitu. Kana biraan geessutti jechuudha. Kutannoon barbaachisaadha jechuudha. Wal deeggara. Wal deeggartanii jirtan akka ishee. Sadaffaadha gara duraa dhufneerraa. Nyaata hoomee. Jijjiiramni akka Mahammad Nurjee isin lachuutu yaada bareeda kaaftan. Anillee gartuu jijjiirama akka itti beeku akka itti yaadulleen jijjiirama jechuun yeroo hedduu namni akka namatti ilaalan jijjiirama. Namoota garii jira ka jijjiirama yaada beeku. Mana taa'eeti nama wahii tokko abshiidhaati ni dandeessa ka joon jira motiveeshinaal spiikaroota jira miti. YouTube kanarra seenee ni daawwata. Daawwateeti ati nama jabaa gisee jetteen achuma taa'eetuma manuma keessa taa'ee nama jabaa jee amana bakka. Jijjiirama nama sanii beeku jira. Jijjiirama jechuun garuu sanii miti. Fakkeenyaaf akka Mahammad Nurjee kutannoodhaan bakka amma jirturra kutaa tokko yoo baratte aan kutaa lama seenuu jechuun jijjiiramni. Akkas jechuun bakka takka jirtaati. Arra qarshii 100 qabda. 200 godhu jechuudha. Arra salaata qabda. Salaata fardii yoo jabeessitee jiraatte salaata sunnaa dabalatu jechuudha. Jijjiirama jechuun. Saniif jijjiiramni kun ammaas waa lama qaba jijjiiramni kun. Namoota sheekha tokko gaaf tokko akkasii jijjiirama nama guyyaa takkatti waan guddaa fidu barbaadu jira. Addunyaa wanni sun hin jiru. Nama hedduuf hin galiin wanni ta'an. Guyyaa tokkotti as maccii fakkeenyaaf gurbaan tokko maaddaa dhaabee jira. Ani arraan tana umriin an jiru san irratti inni listoota xaraguu ture. An arraa suma taa'eetiin yooni maaddaa kana dhaabu baadhee hin jijjiiramnee jee yaada. Jijjiiramni waan xiqqoon dhufu. Lafaa kaatee amma salaata leelii eegaluun qabaa jetta. Salaata halkanii hana. Guyyuma tokkotti yoo kaatee raaka godhata akka salaattee wallaahi guyyaa lama booda salaattu. Ni dhiifta. Jijjiirama jechuun akkamitti kan eegalu xiqqoon jalqaba jechuudha. Arraan tana rakkuma lama salaattala. Rakkuma takka salaattala. Rakkuma sadii salaattaa aga dandeessu jechuudha. San dhawaata imaanni kee dabaluun dabalaa dhufta malee dhawaata qaama sii tahaa dhufuun. Fakkeenyaaf namni subii manatti ka'ee salaatiin jam'aa dhaquun danda'u naas hima. Dura subii manattiif leenjiseeti gaafa leenjisee jam'aa dhaqa. Changes process jedhama. Akkas processiidha jechuudha. Waan processii tokko jechuudha jijjiiramni kun. Saniif jijjiirama hogga jennummaa daawwattoonni keenya tokko aboo ammumaan jijjiirama jettee lafaa kaatee arrumaan as maccii taa'e jettee lafaa kaatee makiinaa Dubaay irraa yoo ajajjee achumaan kutta. Achumaan Dubaay kutta. Akka akkas hin taane dura eessaa jalqabu qabda. Jijjiiramni ni beekama jechuudha. Kutaa takka, kutaa lama. Gurbaa kutaa tokko baratu jiru tokko. Fuutee kutaa tokko yoo geessite waan akka faayidaan qabu ni du'aa inni nu atis ni duuta innis ni du'a. Jijjiirama jechuun waan xiqqoon dhufu immoo wanni guddoon daawwattoonni keenyas anis hundi keenyaa qabachuu qabna. Kutannoo waan jiru san qabachuu qabna. Yoon kutaatni jijjiiramuu dandeessu. Ammaas kutannoo jechuun kutannoo qabaachuu kee wanni itti beekamuuni wanni guddaan kutannoo qabaachuu kee itti beekamuun jalqabuudhaan. Nama hedduu jalqabuu dadhabe. Jalqabuudhaan gaafa jalqabde immoo itti aansitee maaltu jiraachuu qaba? Itti fufiinsa waan jedhamu. Itti fufiinsa. Arraas kana goota, borus ni goota, iftaanis ni goota. Gaafa qaama siitee san booda mee fakkeenyaaf subii guyyuma 20 wal jala salaati. Baasuma takka sirrii wal jala salaati jamaadhaan. Wallaahi guyyaa 31ffaa hirriibni siin kutuu hin danda'u. Alaarmii siin kaastu. Qorannoo tokko jira wanta akkanaa kana fakkeenyaaf changes process eega jenne namni tokko wanta irra jirurraa jijjiiramuudhaaf yookaan immoo gara sadarkaa fooyyaatti deemuudhaaf waan san aadaa godhachuuf jechuudha. Minimum guyyaa 21 waan san walitti dhaabeetiin yoo kan hojjete guyyaa 21 jechuudha. Achi booda inni nu qaama taa'aaf. Fakkeenyaaf mee ibaadaan wal qabsiiseetiin siyaa kaasuuti fakkeenyaaf jechuudha. Amma irra hedduu keenyatti jabaachuun ni mala, meebii quraana guyyaatti ijoo tokko roonni tuffachuun ni mala, salaatni jamaana ulfaachuun ni mala, soomni sunnaadha ulfaachuun ni mala. Ni jira mire ibaadaan dabalataa kun fardidhaan akka jiran kun jabaachuun ni malan. Garuu immoo nuti immoo ni'imaa keessa jiru kan hin beeknu. Fakkeenyaaf atiin salaata kan kee salaata 5 walitti aansitee salaata fakkeenyaaf jechuudha. Quraana kan kee sirriitti walitti aansitee qaraata. Namoonni immoo jiran namni quraana illee hin qaraane namni salaata illee hin saalan jira. Fakkeenyaaf atiin jamaadhaan salaataa kan biraa immoo in salata garuu jamaadhaan in salatu. Kophaatti salata yeroo baay'ee jechuudha. Dabarsiifa salata yeroo baay'ee. Ati garuu waqtii 5 jamaa kan kee eeggatti salata beeki. Waqtii 5 kan kee jechuudha. Garuu immoo namni waqtii 5 jamaadhaan yookaan immoo waqtii 5 salata eeggatee hin salaanne kun jira bar namni hedduun kan salaannetu jira. Ati walitti dhabdee salataa kan salaanne ni jira. Kan salaanne sun immoo sitti dinqisiifa. Sidii akkasii. Akkamitti dandeettii fi dandeettii akkamiitiin salata 5 walii aansii salata jeetiin baay'ee gaaffiitti ta'a. Isaafoo garuu maal ta'eera?
aadaa ta'eeraaf. Aadaa ta'e. Amala ta'eeraaf. Amala Yoo dhiistee horee Akkas. wanta ho'iitu akka sarara dhateetti Uuma san keessa koftaa bar. yaa. Namni yeroo heddummaa jechuun amma maammeen kaase kanarratti guyyaa tokko waa lama wajjin deemu jii gurbaan tokko. Namni qalbiin isaa quraanaa wajjin walirra irraatu qalbiin waa lama bakka takkatti hin fudhattu. Muuziqaa fi quraana bakka takkatti hin fudhattu. Yoo qalbii ta'e keessa muuziqaan jiraate muuziqaa adeeffattee jirta. Garuu quraanaaf ni hinaaftaar. Godhuu garuu hin dandeessu. Maaliif hin dandeenye beektaa? Sitti hin dhiisu muuziqaan sun. Gaafa quraanni immoo keessa kee jiru quraana adeeffatte immoo muuziqaan seenuu hin danda'u. Quraanni ittiin dhiisu seenu. Waan lama kan wajjin deemuu hin dandeenye jechuudha. Waan san wanni itti godhuu dandeessuun yeroo hedduu qalbiin takka bar akka hadiisatti illee jiru. Qalbiin takka gurraachumaa deemti. Qollafamaa deemti. Sababa maaliitiin sababa diliitirraa. Dilii gaafa adeeffataa dhufte normaal ta'a dhufte. Waan duraan nama dura godhu sodaattu. Adeeffaturraahi hin sodaatu. Bakka nama dura godhu eegalte. Jechuun keessa deemaa deemta. Akkuma dilii keessatti dhawaatuma deemtu gurbaa tokko haati duraan beeytu. Kanuma masgiidessa salaatu. Dhawaatuma dilii dalaguuni masgiidaa bahaa dhufee salaata mana deebise san buburreessuu eegalee guutumatti salaata san dhiisee dabree eessa gahaa gurbaan kun nama farshoo dhugee qaamaan dhiqatu tahee achi bahee namni hundi beekaa jechuudha. Akkasittis dilii keessatti akkasii mire khayrii keessatti illee gurbaan kun dhawaatuma masgiida deddeebi'uun salaataa fardii sunnaa dabalatee soomana sunnaa dabalatee sadarkaa kam gaa sadarkaa imaanaan jabaa dhugaa dubbatuu danda'u sadarkaa namni irratti ilaallatuudha gahaa jechuudha. Saniif jijjiiramni piroosesa waan ta'eef arra waan ati arra jalqabdeetu boruma adda dhaabuun si gaha. Waan ati arra jalqabdeetu boru as machiisi godha malee guyyaa tokkoon as machiitoo ni jirtu habiibii kiyya. Guyyaa tokkoon hin fichisiise Dubaay irraa jettee wallaahi dogongora keessa jirti. Arra eegalee waan harkaa qabdu. Maaliin listiroo dandeessaa? Jalqabi. Qaxaramtee hojjetuu dandeessaa? Jalqabi. Wallaahi gaafa jalqabde dukkanti nama keessa deemtu fiftiyaan. Mana keessa teessee yoo dukkana alanii dukkana yoo itti dukkanuma. Alaa gisee kan laaltu dukkana. Garuu dukkana tana yeroo itti gabbaatee keessa deemtu ni ifti. Dukkanumaatiif haa bar. Akkana jechuun hojiin jabduun fedhe gaafa ta'e keessa laaftuudha taate jechuudha. Jijjiiramni ergaa keenya guddaa kan guyyaa irraa kan simbooti. Sirrii. Rabbiin illee gabrichi kiyya. Yoo inni taakkuuta akkana dhiyaate an ciqileedhaan itti dhiyaata. Yoo inni suuta deemaa dhufe an fiigaa itti dhufa jedha. Ammallee lammaffaa ana inda zanni abdii jedha. Bakka gabrichi kiyya. Yoo ati akkaateetti nama alaa meeshaa fichiisu as maccii ta'uu barbaaddee waan seerratti hojjette. Nama meeshaa alaa fi chaayina irraa Dubaay irraa meeshaa fichiisuu barbaade jetteetiin yaaddee har'a listuuroo dalee. Garuu yaadni kee achi. Garuu bakki ammoo listuuroodha. Listuroo har'a eegala gahu. Rabbiin ammoo tana osoo hin ta'in sanii si milkeessa. Si milkeessa. Bakka san jira waan ta'eef yaadni Si fida. ana inda zanni abdiin achi dalaga. Lammaffaa ammoo osuma sababa hin geessin osoo sababa hin geessin ni jechuu alaa meeshaa Dubaay fiduu chaayinaa meeshaa fiduu qabeenyaan ta'ee barumsatti illee naafanii miire beekumsaan qabaatiin yoo namni digirii qabaatee gaafa inni eebbifamu ittiin haafuu osoo hin baradhee achi gahaa jedhan qabeenya qofaa miti jechuu kiyya. Sababa yoo hin geessin hedduun kenna bakki itti xiqqoo hanqina qabna. Ni yaannaa sababaatiin jira. Sababni hin jiru. Yoo sababni bira hin jiraatin ammoo ana inda zanni abdiin sun sababa hojii. Yaaduma ta'e qofa hafa. Yaada qofa ta'e. Sababa geessuu qabda. Maal jechuu barbaade sababa geessuu irratti hanqina guddaa qabna. Itti deemu irratti jechuudha. Karooratti tokkoffaa. Karooratti tokkoffaa. Hojii irratti ammoo wanni ammoo nama milkeessu karoora osoo hin ta'in hojiidha. Achiin. Akkasii wallaahi. Wanni tun immoo ergaa guddaa guyyaa irraati karoora keenya hojii wajjin walaa qabsiifnu karoora gurguddaa qaba namni hundinuu mana keessaa namni propoozaal harkaan qabne hin jiru. Namni yaada guddaa harkaan qabne hin jiru. Namni himmaa hin qabne hin jiru. Garuu himmaa san galmaan gahuu yoo barbaanne haa jalqabnu. Nabiyyallaahi Muusaa seenaa wal si qabsiisa. Nabiyyallaahi Muusaa Rabbiin wayita bahara addaan qooduuf bahara sila addaan qoodu Rabbiin biratti waan laaftuudha. Sababaa geessii qaruu Nabiyyallaahi Muusaa maal jedheen? Dhahi jedheen uleedhaan sababaadha bara. Sababa silaa uleedhaan bahara dhahuun bahara addaan qoodu. Takka godhuu hin danda'u. Mu'ujizaa haa ta'u garuu mu'ujizaan suni sababa geesse Nabiyyallaahi Muusaan. Kanaafuu sababa geessu waan guddoo illee ni jenni. Sababa xiqqoo takka illee geessuun dirqama duratti. Ayyee itti fufi. Abdulaziz wanta kana wal qabateetiin keessattuu waa'ee jijjiiramaa kana wal qabatee piroosesiidha eega jenne piroosesii kana keessa immoo chaalenjii hedduutu jiraachuu ni jira. Chaalenjii kana immoo kan darbituun obsuudhaan. Obsi yoo hin jiraanne fakkeenyaaf amma naafil fakkeenya nu kaasee ture
namni tokko impoortii hojjechuu barbaada. Garuu humna hin qabu. Jalqabuu barbaada garuu. Kanaafuu gadi bu'eetiin hojii isaa gadi eegala. Yeroo gadi eegalu kana immoo chaalenjii hedduutu jira. Steeppii hedduutu jira akka achi deemu jechuudha. Piroosesii qaba. Kanaafuu waan inni fagootti yaade san beekee waan itti dhufutu hundayyuu dandahee beellis ni jira, dheebus ni jira. Kan hundayyuu baay'ee dalagaa qofa keessatti miti. Waan mara keessatti jechuudha. Barumsa keessattis haa ta'u ibaadaa keessattis hojii daawaa keessattis obsuun barbaachisaadha. Yoo obsite immoo jijjiiramni kan keessu sotaan si dhufa jechuudha. Akkasii asirratti dubbii takka jijjiiruu barbaade jijjiiramni wooma lama wajjin wal qabata. Yoo jijjiiramuu barbaadde wooma lama qabadhu jechuu barbaade wooma lama hundi keenyaafuu lubbuu xiyyaafillee isiniifillee daawwattoota keenyaafillee wanni lamaan sun maali? Namni waa lama yoo qabaate wallaahi bakka guddaa ni gaha. Tokko obsa. Lamaffaan shukrii. Namni gaafa harkate shakkare rabbi ittiin daaf jeemire ni dabalamtiif. Namni gaafa dhabe sabbare rabbi subhaanahu wa ta'ala waan san keessa isa baasa. Gaafa itti dhukkubara sabbarte nabi Ayyuub akkami dhukkubara sabbaree bare. Rabbi illee kadhanne bare irra sabbare. Sanboota immoo gaafa rabbi isaa kanne hoo irra shakkare jechuudha. Waa lamaan kana shari'ummaan waa lamaan kana dhaabbatiin asiima. Obsi ibaadaa keessatti duniyaa tana keessatti chaalenjii hedduutu jira. Duniyumarraa hogga dhufnu nuti fatanaaf dhufne. Fatanaa saniif immoo galaan guddoon sinqiin guddoon obsa. Namni gaafa obsa qabaatee wantoota kana hunda rabbii wajjin wal qabsiisee ilaale wallaahi shukrii heddummaata. Alhamdulillahi kana gaafa baay'iste. Gaafa rabbii kee subhaanahu wa ta'ala karaa adda addaatiin galatoonfatuu jalqabde rabbitti siida. Gaafa ati obsite obsi baay'isawee obsi karaa muumintootaati. Obsi karaa uummata gaggaariiti. Gaarii ta'uudhaaf waa lamaan kana yoo qabanne jijjiirama feene fiduu dandeenya. Yoo obsumaa fi jalqabbii isaa irratti obsa finnee yoo alhamdulillahi finne wallaahi ni jijjiiramna. Saniif warra jijjiiramu rabbi nu haa taasisu. Daawwattoonni keenya beektee akkanuma wajjin sagantaa kana osuma akkatti itti ofu jirru simboon irra isa hote jechuun mala. Daawwattoota keenya simboon keenya arrallee numa jira itti fufa. Turtii gaarii isin jira.